Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoo lola gaggeesseen humnoota waraanaa mootummaa to'achuu beeksise. Dhiyeenya lola Oromiyaa keessatti adeemsisaa jiruun waboon waraana mootummaa to'achuu isaa marsaa miidiyaa hawaasaan qoodameera. Miseensonni waraanaa to'atamuun himame kunneen milishaa akka ta'an kan agarsiisu viidiyoo fi suuraaleen deeggaramee feesbuukaa fi telegiraama irratti maxxansoonni deeggartoonni waboo qoodan mul'iseera. Bakki lollitti adeemsifame kun Shawaa Kaabaa ta'uu akkuma kana kutaa magaalaa mana Abbichuu aanaa Wasarbii ta'us maxxansaalee kana irraa hubatama. Magaalaa Finfinneetti dhiyoo akka taate Wasarbiitti milishoota 9 to'achuu isaa kan hime waboon viidiyoon eessaa akka ta'e addaan baafachuun nama rakkisu irratti ammoo milishoota lolatti akka hin deebine waboon waadaa utuu galchuu kan agarsiisus qoodameera. Akkuma kana guyyaa irraa Horroo Guduruu Wallaggaatti kaambii waraana mootummaa Shaambuu jiruu fi Horroo keessatti rukutuu isaa waboon beeksiseera. Lolli waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduu dhumatee nagaan akka deebi'u dheebuu hawaasaa ta'us ammallee waraanni bakka adda addaatti adeemaa jiraachuu gabaasichi agarsiisa. Oduu keenya itti aanuun poolisiin tiraafikaa Itoophiyaa balaa tiraafikaan du'e. Komishiniin poolisii magaalaa Finfinnee poolisii tiraafikaa magaalichaa akka ta'an Inispeektar Taarraqeenyi Yaadasaa osoo hojiirra jiranii balaa tiraafikaa mudatee lubbuu darbuu isaa ibseera. Akka ibsa gaddaam komishinii poolisichaatti Inispeektar Taarraqeenyi fulbaana 25 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa osoo hojii irraa jiranii balaa tiraafikaatiin addunyaa kanarraa darban. Poolisiin tiraafikaa kun leenjii poolisii erga fudhatanii booda akka lakkoofsa Itoophiyaa ebila 19 bara 99 komishinii poolisii magaalaa Finfinneetti makaman. Ramaddii adda addaa irratti erga tajaajilaniis adoolessa bara 2006 irraa eegalee miseensa tiraafikaa lafoo ta'uun hojjetaa turanii jedha. Adoolessa bara 2010 booda immoo poolisii tiraafikaa mootoraa ta'uun waggoota darbaniif hojii nageenya tiraafikaa eegsisu ga'umsaan raawwataa akka turan ibsa. Miseensa isaa tasa dhabuutti gadduu kan ibse komishiniin poolisii kun reenfi isaanii gara magaalaa dhaloota isaanii Ambootti geeffamu eereera. Du'a poolisa kanaa ilaalchisuun namoonni itti siqeenya qaban gadda ibsataa jiran. Marsaa miidiyaa hawaasaa irrattis balaa tasaa poolisii kana mudateen guddaa rifachuu hiriyoonnii fi namoonni isaan beekan maxxansa isaaniin himaniiru. Yeroodhaa gara yerootti balaa tiraafikaa heddummachuun lubbuu namoota hedduu darbuuf sababaa ta'aa dhufeera. Oduu keenya itti aanuun ayyaanni Irreechaa ilmaan Oromoo biyya Ameerikaa dabalatee ardiilee garaa garaa keessa jiraniin kabajamuu isaati himame. Waggaa waggaan biyya keessaa falatti kan kabajamu ayyaanni Irreechaa bara kanas Ameerikaa magaalaa Waashingtan DC keessatti kabajamuu isaa dhaga'ame. Dhalattoonni Oromoo biyya Ameerikaa magaalaa Waashingtan DC fi naannawaa ishee jiraatan uffata aadaa Oromoon faayamuun Irreecha birraa irreeffataniiru. Akkuma kana alaabaan ABO sirna kabaja Irreechaa kanarratti mul'ifamuu isaas ibsame. Akkuma kana hawaasni Oromoo biyya Ameerikaa magaalaa Siyaatilii fi naannawaa ishees ayyaana Irreechaa kabajachuu isaanii ibsameera. Uummanni Oromoo haala isaa faanjee fi bakka jiru taa'ee kabaja ayyaana Irreechaa kana kabajachuu itti fufuu isaa gabaasicha ibsa. Sirna kabaja ayyaana Irreechaa Siyaatil irratti dhalattoonni Oromoo hedduminaan argamaniiru jedhame. Maanguddoonni, hawwan, qeerroowwanii fi qarreewwan akkasumas daa'imman uffannaa aadaatiin miidhaganii sirnicha irratti argamuu isaanii gabaasicha ibsa. Irreechi mallattoo tokkummaa fi duudhaa uummata Oromooti ka jedhan hirmaattonni kunuunsinee fi jabeessinee dhalootaa dhalootatti dabarsuu qabna jechuun waadaa seenaniiru. Ayyaanichi ardii garaa garaatti ilmaan Oromoon kabajamaa akka jiru yoo ta'u, biyya Chaayinaa keessattis ilmaan Oromoon ayyaanni kun kabajameera. Ilmaan Oromoo biyya Chaayinaa jiraatan Beejing keessatti ayyaanicha kabajuu gabaasa arganne irraa hubachuun danda'ameera. Ayyaanni kun ilmaan Oromoo Itoophiyaanota Chaayinaa Beejingitti barnoota olaanoo irra jiraniin qarqara malkaa paarkii Olompikii Beejingitti irreeffatame jedhame. Irreechi Beejing Chaayinaa keessatti kan dhalattoota Oromoo fi akkasumas sabaaf sablammoota garaa garaan hirmaatamuu isaas gabaafameera. Hirmaattonni ayyaanichaa daandiiwwan Beejing irratti agarsiisa garaa garaa taasisaniiru jedhame. Irreechi Chaayinaa Beejingitti irreeffatame kun barattoota Oromoon kan qindaa'e yoo ta'u, kabaranaa yeroo sadaffaa kabajamuu isaa gabaasicha ibsa. Oduu keenya birootiin TPLF baga ayyaana Irreechaa geessan jechuun ergaa baga geessanii dabarse. Yeroo aangoo giddu galeessaa irra turetti Irreechi bifa waa ta'een akka hin kabajamne, yeroo hunda yaaddoon nageenya akka jiraatuu fi baay'ina namoota Irreecha deemanii hir'isuu irratti hojjetaa akka ture TPLF bara kana ergaa baga geessanii dabarse. Wareegamaa fi cichoomina sabboontota Oromootiin dagaagee sadarkaa kanarra ka ga'e Irreechi
dhiibbaa gama hundaa injifatee ayyaana biyyaalessaa ta'uu fi ayyaana idil-addunyaa ta'utti guddataa jira. Akkuma sirni gadaa roorroo hunda injifatee sadarkaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti beekamtii argate, irreechis of danda'ee beekamtii kana gonfachuuf irratti hojjetamaa jira. TPLF dabalatee mootummoonni darban sabboonummaa Oromoo ukkaamsaa akka turan ta'ullee calaqqee sabboonummaa akka ta'e ayyaanni irreechaa dhiibbaa hunda jala darbee sadarkaa diinonni hunduu amananii fudhatan irra ga'eera. TPLF waggaa muraasa dura bara 2016 ayyaana irreechaa irratti dhumaatii qaqqabsiisuudhaan yaadannoo ammaa akka qabdu injifannoo Oromoo amanuudhaan bara kana baga geessan jechuudhaan ergaa dabarsiteetti. Irreechi bara kanaa milkii fi nagaadhaan xumuramuu hordofee pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ergaa galatoomaa dabarsaniin irreechi yuuneeskootti galmeessuuf mootummaan naannoo Oromiyaa kutannoodhaan hojjetaa akka jiru waadaa galaniiru. Oduu keenya birootiin ajandaan ulaa galaana ilmaan Oromoos ta'ee lammiilee Itoophiyaaf ajandaa miti jechuun gorsaan ajajaa olaanaa ABO obbo Jireenyaa Guddataa himan. Gaanfa Afrikaatti dhimma ijoo ta'e irraa haasa'amaa fi dubbatamaa akka jiru ajandaan ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti madda takaaroo olaanaa ta'eera. Ajandaan kun siyaasaaf kan Abiyyitti gargaaramu ajandaa ittiin of dhaaduu fi muummee ministeera Itoophiyaa adeemsisaa jiran akka jedhan mormitoonni siyaasaa dhimmichi dhimma uummata ilaallatu akka hin taanetti ibsuu jabeessaniiru. Biyya tokkoof ulaan galaanaa hangam barbaachisaa ta'uu kan himan qaamoleen dhimma kana deeggaran ammoo ajandicha uummanni ofitti fudhatee milkeessuuf carraaquu akka qabu gama isaanii faanja'een ibsuu irratti argamu. Caasaaleen mootummaa addatti ajandaa kana uummata keessatti facaasaa akka jiran yoo ta'u, biyyi haaromsaa milkiin goolabdee ulaa galaanaa argachuu waan ishee rakkisu miti jechuurraa duuba jechaan jiran. Maqaa ulaa galaanaa jedhuun mootummaan miseensa waraanaa dhabee rakkataa jiru argachuuf loltoota sirnicha tiksan ittiin ijaarrachuuf itti gargaaramaa jira akka jedhan ammoo mormii jabeessaniiru. Qaamoleen ajandaa ulaa galaanaa jedhu kana morman keessaa tokko ka ta'an gorsaan ajajaa olaanaa ABO obbo Jireenyaa Guddataa uummanni Itoophiyaas ta'e Oromoof waa'een ulaa galaanaa dubbii murteessaa ammatti ho'ifamu akka hin taane himan. Inumaa ajandichi ajandaa Oromoo miti jechuun ibsa kennuu jabeessaniiru. Abiyyi Oromoo qabatee ulaa galaanaa lolaa milkeeffachuuf abjoota akka jedhan gorsaan ajajaa olaanaa ABO kun yaadichaa cimsanii kan morman ta'uu isaanii ibsan. Mootummaan bakka walga'ii fi ibsoota barreeffamaa dhimma garaa garaa baasu keessattis dhimma ulaa galaanaa kana ajandaa taasifachuun irraa dubbachuu jabeesseera. Eertiraan ammoo haalli mootummaa Itoophiyaa itti jiru na yaaddesse ka jettu Itoophiyaan na weeraruu fi qophii itti jirti jechuun himata dhiyeessuu jabeessiteetti. Qophii waraana Itoophiyaa biraa taasifamaa jirus naannicha jeequmsa hamaatti oofaa jira jechuun karaa garaa garaa himatamaa kan jirtu Eertiraan ofii ishees qophii waraanaa jabaatti akka jirtu himama. Ergaa baga geessanii hawaasa Oromoof ayyaana irreechaa ilaalchisee dabarse keessatti muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad dhimma kana tuquun dadammaqiinsa uummataaf yaalii taasisaa akka jiraniif hubachiisaniiru. Haala kanarra dhaabbachuun ajandaa mootummaan adeemsisaa jiruuf haala yeroo irratti turtii miidiyaa waraanni bilisummaa Oromootti gargaaramu warraata biyyaalessa Oromiyaa irratti kaleessa gaaffiif deebii taasisaniin gorsaan ajajaa olaanaa ABO mootummaan uummata Oromoo sossobee waraanatti oofaa jira jechuun himan. Bulchiinsi mootummaa ammaa amala tokkotti dhiyaatee tokkommoo rukutuu qaba ka jedhan obbo Jireenyaan biyyattii keessatti yeroo ammaa humnoota Amaaraa waliinis hariiroo gaarii waan hin qabneef Oromoodhumatti dhimma isaa kana himachuu murteessee jedhan. Adeemsi mootummaan itti jiru kan uummata fayyadu akeekkatee utuu hin taane siyaasa yeroof itti gargaaramu tolfataa jira jedhan. Wayita humnoota faannoo ijaarrateetti naannolee Itoophiyaa hundatti yoo barbaanne Somaaleetti feenuu ammoo Oromiyaatti faannoo bobbaasuu dandeenya dhaadannoon jedhamu sun har'a dhibdee gidduu isaanii jiruun badeera jechuun obbo Jireenyaan himu. Abiyyi takka humnoota Amaaraa fakkaatee Oromoo haleelaa akka ture takka ammoo Oromoo fakkaatee saboota biroof paartii rukutuu barbaadutti duulaa jedhan. Amma Oromoo takka waan siqeetti waan of ilaaluuf afaan Oromoon dubbaddas jedhee waan amanuuf Oromoo Eertiraatti duulchisuuf abjootaa jira jedhan. Lolamma mootummaan Itoophiyaa itti jiru hawaasa idil-addunyaa dheekkamsiisaa jira ka jedhan obbo Jireenyaan naannichatti baqataan akka dabaluuf jeequmsi dhumni isaa dheeratu akka dhalatu taasisaa jedhan. Lolli lolamu lola mirga ofiif qabeenya ofii irratti taasifamu barbaachisaadha akka jedhan obbo Jireenyaan humnaan qabeenya namaa dhuunfachuuf lola baneen injifadha jedhanii abjoochuun garuu of hin danda'amu jedhan. Uummata miiraan oofanii akka billaachaa abiddatti nammituu taasisuuf deemu ka jedhan haalli kun gaagama ulfaataa akka geessu irraa dubbataniiru. Ulaan galaanaa barbaachisaa ta'uu kaasanii ammoo utuu ulaa galaanaa hin qabaatiin akkaataan nageenyaan olloota ofii waliin jiraatan ni jira jedhan.
biyyi ulaa galaanaa hin qabne kan dinagdeen ishee sirnaan guddate akka jirus kaasan. Haala ammaa kanaan biyya keessaas jeequmsa utuu hin qabbaneessin jeequmsa biraa dhalchuuf deemuun dinagdee uummataaf lubbuu lammiilee gaaga'u akka malu himan. Itoophiyaan ulaa galaanaa tolaanis lolaanis nan argadha jechuun sochiitti jirti. Inumaa baay'ina uummata ishee fi waraana abdachuun Eertiraa bifa weeraraan jilbeenfachiiftee ulaa galaanaa milkeeffachuuf carraaqaa jirti. Eertiraan ammoo qabeenya kiyya fedha koon ala eenyumtuu tokko hin danda'u ejjennoo jedhuun loltoota ishee dadammaqsuu fi qophii waraanaa taasisuu jabeessiteetti. Haalli kun ammoo muddamsa gaanfa Afrikaa durummaa qormaata keessa jiru ammeessaa jira jedhame. Oduu keenya itti aanuun sheeka kabajamaa fi gaggeessaa hawaasaa akka ta'e Sheek Gunjaa Roobalee waraana mootummaan ajjeefamuu dhaga'ame. Ajjeechaan ilmaan Oromoo irra ga'u dabalaa deemuun gaggeessootaa fi namoonni hawaasa keessatti dhageettii qaban ajjeefamaa akka jiran gabaasichi ibseera. Miidiyaa hawaasaa gubbaan tibbana deddeemaa akka jiruun waraanni mootummaa godina Arsii aanaa Martii keessatti sheeka beekamaaf gaggeessaa hawaasaa akka ta'an Sheek Gunjaa Roobalee nama jedhaman ajjeesuun dhaga'ame. Sheekni ajjeefaman kunneen nama hawaasaaf sagalee ta'uun beekaman kan uummata naannichaa walitti qabuun beekaman ta'uu kan ibsu gabaasichi humnoota waraanaa mootummaan fulbaana 25 bara 2018 lakkoofsa Itoophiyaan ajjeefamuu isaanii ibsameera. Ajjeechaan sheeka kanaa irratti raawwate ajjeechaa Haqay Shibbir jedhamu kabara dargii wal fakkaata akka jedhan bifa nama sururuun lubbuun isaanii akka darbe himaniiru. Sheek Gunjaan nama ija jabinaan miidhaa hawaasummaa saaxiluun beekaman ta'uun akkasumas yoota dura humna mootummaatiin qabamanii mana hidhaa beekamaa kolleejjii Cilaaloo duuba jiru keessatti murtii seeraa malee hidhamanii dararamaa akka turan ibsameera. Manni hidhaa kun iddoo iraarsaa dhala namaa keessatti gaggeeffamu yoo ta'u, hawaasa naannootiin Maayikalaawwii aanaa Martii jedhamuun akka beekamu himame. Waggoota 4 darban keessa namoonni hedduun haala wal fakkaataa ta'een mana hidhaa Cilaaloo keessaa baafamanii rashanamuu gabaasichi mirkaneesseera. Sheek Gunjaa fi nama hidhamaan inni biraan kutaa hidhaa isaanii keessaa baafamanii daangaa magaalaa Abboomsaa irratti ajjeefamanii jedhame. Reeffa saalasuu kanneessaa ta'een aduu keessa oolchanii maatiif biyya akka hin awwaalle ugguraa akka turan himame. Sheeka kana uummanni akka hin awwaalle taasisuun boolla tokko keessatti reeffa namoota lamaan kana agatu gabaasichi ibseera. Ajjeechaa kana ilaalchisuun Jawar Mohammad maxxansa fuula Facebook isaa gubbaatti maxxanseen ajjeechaa Battee Urgeessaa waliin wal fakkaatu sheeka kana irratti raawwachuu caqase. Ajjeechaa kanas cimsee balaaleffateera. Ani gaafa Battee Urgeessaa miskiina san harka duubatti hidhanii ajjeesan saniin jarri kun namummaa irraa akka bahan hubadhee jedha. Har'as miskiina biraa masgiidaa qabdee hiitee hidhaa ammoo baaftee rashante jechuun ibseera. Maanguddoon lubbuun isaanii darbe kun jaarsa biyyaa fi jaalala uummataa akka qaban ta'uu kan hime Jaawar seenaa Oromoo fi barnoota amantii walaloon qindeessee dhiyeessuun nama beekamu ta'uu isaa hubachiiseera. Sheeka kana sanbata duraa darbe humnoonni mootummaa ajjeesuu isaanii maxxansi Jawar Mohammad ragaa ba'eera. Oduu keenya itti aanuun qaala'insi jireenyaa dabalaa dhufuu fi mirgi sooramaa kabajamuu dhabuurraa kan ka'e maanguddoonni hedduun hiyyummaaf saaxilamuuf gabaafame. Waldaan maanguddootaa fi sooramaa Itoophiyaa akka jedhetti sababa qaala'insi jireenyaa hammaatee fi sababa mirgi sooramaa kabajamuu dhabeef maanguddoonni hedduun hiyyummaa keessa jiraachuu isaa saaxile. Waldichi ibsa kana kan kenne guyyaa maanguddoota idil addunyaa ilaalchisuudhaan sagantaa onkoloolessa 1 bara 2025 magaalaa Finfinnee galma Adawaatti qophaa'ee sababeeffachuudhaani. Itoophiyaan uummata waliigalaa biyyattii keessaa maanguddoota miliyoona 6.4 qabdu yommuu ta'u, maanguddoonni kun umurii sooramaa isaaniitti qaala'insi jireenyaa itti hammaatee tajaajila hawaasummaa argachuu dhabuu isaaniitiin qarqara hiyyummaatti kufaniiru jedha. Waldaan kun maanguddoonni irra caalaan isaanii maatii harka qalleeyyii keessaa waan ta'aniif rakkoo dinagdee fi hawaasummaaf saaxilamaniiru jedheera. Maanguddoonni kun mirgi isaanii akka eegamu damee hunda keessatti akka hirmaachifamaniif nageenya isaaniis akka mirkanaa'uuf gaafateera. Muuxannoo isaaniitiin biyya ijaaruu keessatti qooda qabaachuu waan danda'aniif tumsi dinagdee fi hawaasummaa akka isaaniif taasifamus waldichi gaafatee jira. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii hafe waliin turtii gaarii.